miidhaa guddaa nutti fide lolaan akkasumatti gaaraa kan dhufu kun lafa jiru moollaa bishaan xaragee deema nu harka qallayyiin kun kan facaafanne inni xaragee balleeche sanyii deebinee wanna facaafannu qabnu adabannee bakka gaarka keenya duwwaa ta'e amma erga gaarri sun nurraa biqiltuudhaan isa shaffanne baay'ee gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Jijjiirama guddaa qaba malee jijjiirama guddaa das nama jaa lafti qoqoramaa suni lafti daaraa bichaa suni gosonni isaa mudhii namaa baagee fattee bareedu biqiltuun isaa das nama jaa lafa qonnaatti illee itti ba'ee hizbiin keenya gammachuudhaan qotataa jechuudha lafti bishaan fuudhee nyaatee too biyya yaaddechisu hin jiru. Mootummaan gaara tulluu qala deebisnee adda kan jedhu nu fakkaatanii ogeessa aanatu miseensi keenya nutti qabanii nus tuubama gamna waan ta'eef abboonni keenya irratti guddatanii innumti nu kakkaasee too namoota muraasan dursa nama 50 dhiira 50 fi dubartii muraasa walitti qabnee waldaa kana eegallee jechuudha. Gaafa kana kaanee kutannoo guddaadha. Gaara kanatti baanee daandii amma irra ol baane kana humna namaatiin qofforamee ba'e jechuudha. Miseensi sirriitti dabalamee haga nama 480 dubara 100 fi 43 fi dhiira 347. Gaafa kana mootummaanis baajata nu qabee hin jira. Deebii fi namoota harka qalleeyyii duraan gaara kana jiraniif isaaniif waan har'a achi ba'anii jiraatan deebisanii akka hojjetan hoolota irreen bitanii fi namoota sana namoonni sun gaara ba'anii duraan kan jiran hoolota sana horsiifatanii jireenya mataa isaanii fooyyeffatanii gaara kana hin hafanii jechuudha. Hawaasni immoo horiin achi waan bareef olitti deddeebi'ee baay'ee nu jeeqaa ture jechuudha. Nuti hawaasa deebisiidha qaama nageenya kechaa'uu qaama nageenya mandara keenya jiran caasaa nu wajjin dhaabbatanii yeroo nuyi achi seenanitti dambii waldaa keenya tumanne horiin tokko meeqa dabama kan jedhu san waldaan tumanne caasaan keenyas halkanii guyyaa nu wajjin hiriiree gaafa horii achi keessatti agarre caasadha gaafa dawwalle caasaa san horii san qabnee akka seera dambii keenya sanitti adabaa turre jechuudha. Kanumarraan kaasnee deebisnee immoo hawaasni keenya kun annu jibbu kun gaara kanatti bobbaafatu kana hawaasa waan adda garaa hojjechaa ture. Deemnee allayyaa cite dhiisaa deebisnee immoo namoota mandara keenya keessatti harka qalleeyyii ta'an mana ijaaruudhaaf hawaasni keenya birrii walitti fudhate gaafa kana hunda hojjennu hawaasni keenya baay'ee nutti gammada. Waan kanarreen mootummaa guutuutti fudhatan jechuudha waggaa tokkoon booda. Kana fudhatanii hawaasni sunirreen kan duraan nu jibban sun nutti gammadanii aga hawaasni nu jibbee horii keenya manatti nu galchan jedhanii aga nu abaaru gaafa mana harka qalleeyyiidhaa ijaaru allayyaa cite hojjennuuf hawaasni baay'ee nutti gammadee jechuudha. Kanumarraa kaasnee daagaa hojjechuudhaan magri achi keessa magare achitti biyyee kutuudhaan lolaan tokko hin jiru jechuudha. Hawaasni ooyiruun isaanii kan duraan xaragamee karaa biraa deemu baay'ee fooyyee hawaasni irra nutti fooyyee sadarkaa san biqiltuu gosa baay'ee dhaabaa ture akka akeeshaa ejersa garbii ani biyyoo oduu danda'a. Bu'aan isaa immoo baay'inaan bosona kana bakka citaan immoo inaamama barsantiidhaan waldaadha. Haamameet bu'aa achi galee tanaaf immoo haammadhaa fayyadamaa hin jiran namoonni keenya isaaf fayyadamaa jira. Bu'aa guddaa irraa arganna. Bu'aa nu arganne achi gubbaatti biqiltuu dhaabne san eegawannoo jennee booda citaa addaa garaa. Citaa miseensi galii waldaadhaaf naannoo 300 olii gali. Deebisi immoo 300 oli. Deebisee hawaasni deebi'ee immoo hin qaba waan ta'eef hawaasni keenya kan miseensi kun ol ba'eetu haammatee aga namni tokko aga 15,000tti gurguratee jira. Inni ba'eetu mana ofii ajjeerratee kan duraan isaa gatii guddaadhaan bitu miseensi keenya akkasumatti argateetu manarreen ittiin ajjeerrachaa ture jechuudha. Hawaasni miseensi keenya baay'ee itti gammadaa ture. Gaaruma kanarraayyuu nuyi ammaayyuu barreen gaddaa karoorfannee mi'eessituu adda addaa geeshoo dhaabnee jirra. Middaamii dhaabnee irra sigama xabashaa kan jedhamu kan gaara baala biratti muuxannoo achi duraan hin beekna waan ta'eef gaara kana hin ta'a waan ta'eef achi gubbaarra dhaabnee karaa fuulduraatti galii hawaasni kun oduu mootummaan kun baajata kana irraa dhaabee waldaan kun of danda'uu qaba kan jedhu galii adda garaa akka uumuuf ganda gaafannee iddoo biiroo karaa mootummaatti nu kennaniira. Nus immoo qusannoo keenya ibsannee karaa fuulduraatti kan akka baabura dhaabuu baabura uummataa daakuu kan mootummaadhaaf yookaan immoo qusannoo godhannee liqii irree liqeeffannee karasitti karoora guddaatu jira jechuudha. Waldaa Tulluu Cuqqaalaa bosona gaara Cuqqaalaa kanatti gurmuramee jirra. Bara deemnadhaa jechuudha. 2007 ture bakka tokkotti waldaa sadeetti deebine. Yaa ta'u malee isaan keessaa immoo
Waldaan sun baay'inni isaa naannoo namaa 130ti. Achi keessa immoo warra harka qalleeyyii ta'an. Mootummaan deeggarsa godhee fi nama 60 asitti gurmuufne. Nama 60 san keessaa dhiira 47 fi dubartii 3 jira waldaan. Isaan asitti gurmuufne nama 60 warra harka qalleeyyii jedhaman asitti horii kana guddisne horii kana fayyadamaa jira jechuudha. Namoonni kun immoo kanaan dura warra gaara kanarratti qoraan irratti bobba'aa turanii isaan warra bosona jiru. Kanaaf naannoo qarshii 9,000 ilmoo mootummaan ni baay'atanii isaan bitannee har'a horii isaan deddeebisnee gurgurree isaaf fayyadamaa irraa jechuudha bu'aa isaatiif. Otoo kana 60,000 bu'aadhaan binne 60,000 bu'aa qulqulluudhaan lafa goonee birrii irraa hafeen jechuudha. Isaan binnee jechuudha. Kanaaf kun kan bu'aa miseensa jennee kan eegu bu'aa qulqulluudhaa birrii isarraa hafe immoo birriis qabna amma gaayaa horii kanatti ilmaamne horiin 100 foyi bitu jira. Nuyi amma akka harkaa qabnutti naannoo 900 fi naannoo 8,000tti aniif horii har'a baajjanni isaanirra jiru. Yoo bitameeyyuu kanaan naannoo sanitti siqaa garuu immoo gurgurre immoo naannoo miliyoonatti ol siqaa jennee ilmaamne bakka tokko gurgurre jechuudha. Immoo carraa akkasitti bakka tokko gurguruu hin qabnu waan ta'eef dabaree kan ta'u akkaataa itti gaanitti jechuudha. Kanaaf akkasitti birriis immoo qabna. Keessumaa kan qofa bu'aa qulqulluudha jennee qoodaafi turre baay'ee guddaadha birriin naannoo 300 ol miseensi tokko fudhateera jechuudha. 300 fi naannoo 78 mataa mataatti yoo tilmaamne birriin kun baay'eedha naannoo 700 fi 500 kan isaan fudhatan jechuudha. Yeroodhaan fudhatu. Fakkeenyaaf ayyaanaas immoo kan lamatti harkatti qabnee birrii baankii jechuunis yoo xiqqaate naannoo 90 baankiidhaan hin qabne jechuudha. Nyaata bitamee jiru malee kan horiirra jiru malee kan immoo bu'aa kana malee naannoo kana immoo har'a baankiidhaan hin qabnaa jennee jechuudha akkaamutti keenyarraayi. Achitti aduudulaaf baane biqiltuu dhaabuudhaan ilkanii qofforuudha waan tokko hojjechuu hin turre nuti warra harka qalleeyyii isaan keessaa calalanii fidanii asitti immoo mootummaan kun horii kana bitannee amma kun immoo sadarkaa kanarra jirra. Horii kana jalaallee dhoqqee kana guurree xaxxafnee kun faayidaa baay'ee nu argisiiseera. Bu'aas immoo qarshii irraa arganneen immoo mana keenya jiraachisaa jirra. Baay'ee dasni jedhee jiraanu waan baay'eedhaaf nu miidha jechuudha bosona jiruun. Bosonni illee miidhama qaba. Nulleen immoo bifa keenya illee miidhaa qabaa dadhabbii qaba. Amma kun gaaddisa keenya horii kana laallee dhoqqee hagan jalaa fuunee dhoqqee illee immoo karaa oomisha biraatti deddeebisaa jirra. Kanuma irratti illee qarshiin nu dabalamee horii aannaniitti illee argannee waan baay'ee godhannee dasni jedha itti tola. Hogazaan midhamame malee fayyaan jira galanni isaa ga'u wanti nutti hir'atu hin jiru. Muuxannoo fudhannee irra kun asirra. Hogazaan midhamame malee wanti hin danda'amne hin jiru. Dammalleen kun yeroo darbe kun galiirra oolfannee jirra. Bosona irraa kan arganne qannisa nu baay'ee horsiisne. Galannaa ga'u galitti illee jijjiirrannee irra yeroo darbe. Gaara Cuqqaalaa jechuun sirna gadaatiin illee wal qabata. Gadaan waaqaa tumteet, lafaa tumteet, abbaa tumtee, haadha tumtee, cuqqaalaa tumtee, malkaa hawaasa tumte. Akkatti wal qabata. Gaarri Cuqqaalaa safuu guddaa qaba. Awwaala nabiyya. Awwaala nabiyya ama. Gaarri Cuqqaalaa kun dura akkana jiru. Waan baay'ee of keessaa qaba, waan nyaataan of keessaa qaba, bineensa gurguddaa itti gala, leencallee itti gala. Yeroodhaan gubateet gaarri guggubatee bineensi irraa baqatee bosonni irraa badee turee bulee amma immoo yeroo ammaa kana keessatti kun dirqii rakkoon beelatti illee dhufee hin jira. Roobni illee hin hir'ata baay'ee hir'ata. Duritti immoo hoggaa bosonni jiru hoggaa waan hunduu jiru san hin rooba gannaa bonaa waliin beekan rooba isaa. Hin rooba gannaa bonaa waliin beekan rooba isaa hin rooba. Kana gaarri Cuqqaalaa kun ilaala waaqayyooti jira Oromoon naannoo kana Tuulam ilaala waaqayyooti jira. Waaqa bira ga'uudhaaf waan akka namaa dhaga'u tulluu kana ba'a. Naannoo kana burqaan akkanan beekutti ijoollummaa asumatti dhaladhee fi asumatti horii eeges burqaa 28
kayyaaf hin gogu. Kasala irratti baasanii waan adda addaa muran hin gogu. Amma kan jiru asiin hin jira, karaa Jiddaa karaan hin jira, gama asiin karaa Ashufeetiin karaa Soodootiin hin jira, kan gadi yaa'u lagni xinnaa bishaan xinnaa burqa. Sababa mancaa jiru bosonaati. Kanaan wal qabatee kanatu rakkoon irratti uumame. Gaarri kun zaari isaa ganda 8 daangetti. Gandi 8 muka biqiltuu akka murri jedhamee yeroo dubbatamee murmaan hin hafu. Ammallee akka misoomatti ilaalamee gaarri kun ganda gandaan akka misoomsan akka biqiltuu dhaabanne godhamaa jiru. Keessattuu gaara cuqqaala kana gubbaa kan rakkoo nutti fide warra gaara san gubbaa jiru. Warra gaara san gubbaa jiru, gaara san gubbaa warra jiru muka muraa bosona akka jiruun cafee muraa hin qotaa qamadii qotuu jalqaban. Dur goommana dhaabuu amma qamadii qotuu jalqaban. Kuni hir'ina bishaaniitii fi hir'ina dirqii rakkinaan nutti fide. Gaarri kun akkuma beekamu turre lafa seenatti iddoo itti bineensonnii fi biqiltoonni mukkeen garaagaraa itti argaman jechuudha. Garuu immoo yeroo dhiyoon booda wanti kun badaa manca'aa turedha jechuudha. Isa kana deebisuuf jecha karoorri bocamee gadfeera jechuudha. Kanaaf nutis isa kanatti hundaa'uudhaan uummata mariisuudhaan uummanni bulchiinsa bosonaa hirmaachisaa kanaan akka gurmaa'ee bosona naannoo isaa eeggatu hubannoo yeroo garaagaraa akka kennaa turre jechuudha. Uummanni gaa haa ta'uuti maal bareedaa muka achiin muratee waa fayyadamuu bareeda akka cireen akka qoraanii kana akka faayidaatti haala ture. Garuu inni kun immoo miidhaa lafa isaanii nyaachaa lolaa jira dhangala'oo lafa naannoo kanaa mallayyoonni baay'isaa agartan kan nyaatame ta'uu taatu. Kanarraan ka'u gaafa wanni kun kan itti agarsiifnee gaafa itti himnu namoota muraasa jalqabaa keessattuu miseensa naannoo waldaa gooroo katabaa jedhamu irratti miseensa nama 112 kan gurmeessine jechuudha. Yeroo sanatti garaagarummaa bal'aa ture jechuudha. Uummanni fudhachuu didee kuuwwanni horii isaa keenya eecha oolfannaa. Kanaaf dura asirraa muka murannaa muka qonnaan qoraanii ta'u kan qonnaa ta'u murannaa waan ta'eef ta'uun qabu jedhamee falmaa ture. Garuu dhumarratti nu balleessaa jira. Magaalaa kana balleessaa lafa nyaataa irratti eegatte agarsiisnee booda uummanni amanee fudhateera jechuudha. Eegas hamma keessattuu jechuudha. Akkuma duratti ilaalaa turre mukkeessuun jechuudha. Gaafa jalqaba laallu baay'een namoota argeera waan ta'eef horiitu keessa oola jechuudha. Hin ciramaa akka barbaade ta'a horiin achi gadi caccabee kufaa. Gaafa kanaan gurmaa'ee uummanni qolatti dhaabbate jechuudha. Kanaaf lolaan achirraa dhufu illee maal ta'eeraa keessattuu hojii nuti hojjenne keessattuu hojii eegumsa biyyoo bishaanii hojii guddaa hojjenne jechuudha. Keessattuu daagaan hojjetame daagaa maal fakkaatu hojjetamuudhaan isa gidduu biqiltuu dhaabuudhaan daagaa sun bishaan qabee bara kana jechuudha. Lolaan tokko achirraa gadhufee ooyiruu nama tokko balleessuu hin dandeenye. Kanaaf kun hojii salphaa miti hojii guddaa hojjetame biqiltoonni duraan takka irratti guddachuu hin dandeenye bara kana waggaa 2 keessatti jechuudha biqiltoonni jalqabaa agarsiisan lalisee bifa kana kan ta'uu isaati. Kuni kan ta'e maaliif egaa uummanni waan qindaa'eef waan tokko ta'e waan gurmaa'eef waan rakkoo isaa hubateef wanni yeroo garaagaraa kan kana goone waan ta'eef kana maqaa piroojeektii kanaatiin kana qofa miti kana gochuun egaa goone booda namoonni duraan qalleeyyiin beekanii osoo hin beekin gara kana mancaasaa jiru jechuudha. Isa kana immoo maal godhate teenyee bareennee keessaa calaladhaa isin deeggarama deeggarsa kanaaf baajanni qabame jira jennee amasiifnee hamma dandamanitti baajata xiqqoo isin qabnee isin hojjettan jennee bara jalqabaaf jechuudha. Naannoo 600 fi 66,800 hoolota 120 binnee kenneef jechuudha harka qalleessanii. Isa bu'uura godhachuudhaan adeemsa keessa mi'eeffachaa deemuudhaan uummanni achirraa dhaabbachuudhaan maal ta'eera bara kana bara 2017 dabre kana keessa sangoota illee akkaataan ce'ee jira jechuudha. Kun egaa uummanni kana baree dhugummaa edaa mootummaan duuba jira dhugummaa dhaabbata sirriidha. Gaafa duraan hojii nu marachuu didan jechuudha. Sobduu bara baraadhiin kaa'umaa nama muka muree fidee dhiyeessina homaa faayidaa tokko buusaa hin jirtanii kaayyoon keessanii nu hin galle jechaa nu turani. Egaa kaayyoo keenya hubatanii kaayyoo piroojeektii hubatanii uummanni bifa gaariin gurmaa'ee waa hedduu keessattuu bu'aan amma achirraa argamaa jiru bu'aa salphaa jechuudha. Bara darbee 2007 keessa marga qofarraa furii nyaachisanii dabarree citaarraa naannoo 600 ol kan miseessuma argate. Kaan qusannoo amma deebi'ee isaan jechuudha gara jalqaba irratti yoo ilaale waajjira itti ijaarrachaa jiru jechuudha. Waajjira mataa isaanii waggaa 2 keessatti. Kun egaa waan salphaa miti. Waldaan hin beekne hin dhageenyaa waldaan bulchiinsa bosonaa ijaaruu jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee cimaadha. Namni dafee walitti namaan dhufu maaliif namni faayidaa irraa ilaala malee bulchiinsa bosonaa jechuun bosonni kun kanarraa bu'aa bara dheeraa argata bu'aa battalaa miti. Kanaaf namni keenya bu'aa battalaa barbaada waan ta'eef waldaa gurmeessuun ulfaataadha. Garuu nuti akka aanaa keenyatti waldaa kana ji'a 2 ji'a 3 kan gurmeessine ta'uu isaati jechuudha. Gurmeessine yeroo ammaa kana
nu deeggarsaa yoo gochuu ofii isaaniitti waa'ee gosa biyyoo isaanii waa'ee daagaa waa'ee maakiroobeezii ofii hojjetu jechuudha. Kanaaf kun hojii salphaa nuti kan hojjenne isaallee garii isaanii of jijjiiraa jiru. Warri kun immoo muka muruu dhiisanii ofii isaaniitti loon furdisuudhaan faayidaa guddaa argachaa jiru waan ta'eef olaallee dhaabbateera lafti durri nyaatamu lafti deebiidha bakka duriitti jechuudha. Akkuma reefu dhagaatii turtan tulluun kun hawaasa naannoo kana jiruutiif Oromoo naannoo kana jiruuf hiika guddaa akka qabu. Karaa amantaatiinis karaa hawaasummaatiinis sirna gadaa asirratti gaggeessaa akka turan hawaasni ilaalcha akkamii safuu akkamii akka naannoo kanaa qaban hin beekama. Tulluu kana kunuunsuudhaan tokkoffaa faayidaan sun eeggameefii jira jennee yaadna faayidaan hawaasummaa sun. Lammaffaan faayidaa dinagdeeti. Faayidaa dinagdee yoo jennu tokkoffaa galaanni yookaan lolaan asirraa ka'u sun duraan lafa qonnaa hawaasa gara galjalaa jiru mancaasaati ture amma kun hafuudhaan oomishaaf oomishtummaan hawaasa naannoo kanaa dabalee jira jechuudha.